yeroo darbee ji'a kana ta'u guyyaa isaallee yaadadhu guyyuma sanbataa iddoo kana dhufne luka kana halkan yeroo ciisu na harkisaa nan diriirsa waan jedhe hin danda'u. Sababa sanaatiif as bayeetan luka koo qabattanii gajjettanii naa kadhattanii naafattanii naftan manatti wanti sinirratti hojjetame jira jedhamee Waaqayyo karaa keessanii natti dubbate erga sana lukti koos nagaa naa ta'e dhukkubni sin jiru wanti na nyaatu sin jiru kanaaf naa ililchisa. Inni sadaffaan immoo bara 2015 hospitaala deemeen ture narviin jedhanii kiniini baay'ee guuranii natti kennanii idduma kanatti naa kadhattanii yeroo lammaffaatiif dhugaa ba'uu kootii fi guyyaa bara naa kadhattanii sanaa kaasee wanti harka koollee naa dhukkube hin jiru harrumallee ofirratti ilaalaan ture bara kanallee ofirratti ilaalaan ture harki koo lamaan anna nyaachaa ture anan halkan guutuu akkanatti ciisaa bulu iyyaa bulu haati manaa wanna faana rakkachaa jirtu bara sanaa kaasee bara naa kadhattanii kaasee dhugaa baay'eetti koo gizee lammaffaadha kanaaf amma hoonaatti homtuu narra hin jiru kanallee ol ka'aati naa galateeffadha. Ameen. Yeroo madarbe ka gaafa guyyaa dheengaddanaa kadhattan san tolee darbe kana kalaas sagalee raajiitiin wanti si hordofu jira asiin nan darba yoo jette hojii keessan galette asiin nan darba asiin nan godha yoo jette wanti duubatti si deebisu jira jedhamee karaa sagalee raajiitiin wanti natti dubbatame sirriidha. Waan hunda hojii keessan galadhee nan shaakala asiin itti seenadhee nan shaakala waan duubatti na deebisu hin beeku. Waaqayyo immoo iddoo lamatti yeroo addaan sirraa baasu arga jedhanii sagalee raajii waan natti dubbateef kanallee gooftaan Yesuus Kiristoos narraa cabeera hidhaa kana narraa hiikeera wanta ta'eef kanallee naa galateeffadha. Sagaleen raajii guyyaa sana dubbatame waan keessa koo turedha waanan Waaqayyo faana wal falmaa turedha maanni Yesuus Kiristoos jedhee waaqa faana wal falmaa ture wanta ta'eef sagaleen raajii kun sirriidha waan ta'eef ammallee irra deebi'aa sinaa galateeffadha. Haleluuyaa. Galataan deddeebi'aa jedhaani manni kee jedhaani jireenyi kee jedhaani dhalli kee jedhaani nagaa haa ta'u jedhaani nagaan ba'i nagaan galina jedhaani sittin deebii jedhaani waa'ee isaaniitti irra deebi'aa galateeffadha. Barri keessa jireenyi keessa na eebbifamu galata taaluun koottaa eebbifama nama lamatu bichaan nuuf daqiiqaa lama naa obsaa ishimmaa qoqqooduu caabaatti naa obsi gabaabsiti. Dia lama guutira warra du'aa jira bamana ka jala bandu'eeti achi namni gadda taa'aa jira mucaan koo kun guyyaa guutuu nagaadhuma taphachaa oolee galgala dhufe naannuma sa'aatii tokko ijoollee biraa jechuudha achumaan dugdatti baanneetuma dhaabachaa jirru akka gaggabdee wayii godhee bakka unu urgufame jechuudha dudduma keenya irratti urgufame halkan keessa isaati meeqa akka ta'e hin beeku ijji isaa hin garagalee du'eedhanii bakka mucaa koo hin gannazan achumaan mucaan koo hin duune hafuurri keessa jira beenaa mana yaalaa geessinaan jedhee ogguu baanu gilliin manni yaalaa abbaan dhuunfaa muluun cuccufaadha achumaan buufata fayyaatti qajeelle yogguu achi ga'u geenyu silkiin abbaa manaa kun harka jira silkiin raajii darajjeemmoo achi keessa jira mucaan koo dhibee miti waan ta'eef seexanatu harkaa fudhachuudhaaf waan ta'eef manni yaalaa homaa hin godhu waan ta'eef silkii isaanii baasaatii irratti naa daawwalaan jedheen ofii kiyya baasuu hin danda'u waan ta'eef du'e bakka mucaan koo hafuurri isaa keessaa dhabameera. Achumaan ogguu buufata fayyaa bira geenyu manni buufata fayyaa sunis cuccufa. Biyyi muluun dhaabatee karra sanaan kaaka'aa jira silkii keessan irratti daawwalee eenyu eessaa yennaan achuma ollaadhaa akkas mucaa koo dhukkubeeti yennaan ishiin kadhannattanii otoo karra sanaan baniin kadhachuu jalqabdan jechuudha dhugaadha namoonni baay'een nu bira jiru. Achi ogguu buufata fayyaa sana nu bananii seennee otoo doktoriin tokkittiin tuqin barriir sana barandaa sana irra teenyee mucaa koo harkarra kaayettanii kadhannee
bishaan farkaa qabdaan akka tasaa fudhannee baanee eeyyeen jedhee irratti kadhattanii mucaan kee hinduu mormiit irra jira malee jettanii hafuura du'aa irraa ifattanii otoo doktoriin tokkittiin hin tuqin mucaan du'aan nu harkatti du'e hoggasuma ija isaa battee Doktoronni mul'uun bakka hin dhaabatu maal jetti kun maal jetti maal haasofti sila mucaa yaalchituu fiddee yaalchistu na Yesuustu yaala kan koo doktoronni yaalanii yoo naannaaf hin geenyen jedheen otoo doktoriin tokkittiin harkaan hin tuqin mucaan koo hoggasuma fayyeenni du'aa ta'e sunis ol ka'ee taphachuutti jedhee kanaan booddee isaan doktoronni bakka erga fiddeetti mucaan kee dhibee miti waan ta'eef jedhanii marfee waraana ogguu fidanii qorichi isaan fidan sunis harkaa bu'ee cabee achumatti jechuudha otoo mucaa koo waraansisinii achumaan baga cabeeyyuu kana dhibee miti waan ta'eef dhibee mucaa koo Yesuusumatti argee keessaa buqqisa naanaa fayyeera bakka fudhadheen galan jedhee nan hoggasuma jechuudha kanarratti mucaa koo fudhadheen galee amma har'aatti naa fayyamma yoo ol kaasamni waaqayyoo Gabaatiin koo lammataan immoo tureera bakka bofa kanatu maariyaa jechuudha mana koo keessa yoo seene sa'aatii tokko taanaan kophaa koo taa'uu hin danda'u. Gaaddidduu koos yoo laale bofa natti fakkaata mana yoo laale bofuma waan na liqimsu wayii natti fakkaata. Achii sadhumaa kan abjuudhaan na liqimsuudhaaf natti dhufnaan ogguun irra keessa utaalee ka'u mucaa koo silliqsee qabee. Achuma kadhadhu sin oolchaa naan jedhe waan akkas naan jedhu sin beekani gurruma koorraa kadhadhu anatu si oolchaa naan ogguun kadhadhu. Marga kana fakkaatanii mucaa koo qarashaasisee keessaa ba'ee sagantaa hojjaa lamaanii jiraachuma nan baadhee dhufe tureera jechuudha. Achuma warra akkas abjuudhaan sinitti gamaa bulee koottaa naanaan ka'ee dhufe waaqayyo sirraa cabseera si nyaachuu sis dhala keessa nyaachuu dhufe garuu sin lamaan hin danda'u waaqayyo si oolcheerattanii erga guyyaa gaafsaniiti waan tokkittiin argine amma nagaa godha manni koos nagaadha waaqayyoon naa galcheera.